Ahmad Shululle ya tiisisa. Tiisisni bakkuma mara oolti. Fiidhaaf magaalaa roobee keessatti shee roobee jedhu yoo namni itti yoo garagalee nama laalu jaan. Nama tuffachuurraa namni isin agartan kun. Namni inni wajjin dubbatu Shululle umala masiin. وصاحب البيت أدرى ما في بيته جدا أبا منات وامن إساء كيسا جرو إربيكا جدا شيكارو بي علمائي تكيجد علماء أكامي كبيسي سوجدو بوليسو نقدت تجير تبرتي أفان قبابا يوس إبسي أتي نقادي جرم علماء إنكامي كأتبان تسين جنة درس شيك عبد السلام كدير مالي جدي يرو ولاتو نموني أتشي كيسا جيران شيك عبد إذا ربي كم كيسا برتي nama tuffachuu boonuu dubbataa jirtu afaan keetiin argamne jechuu dandeettan qissaa nabiyyana Yuusuf yaadadhaa ka obboloowwan boolla keessatti darbite eeganaa dhuma na darbanii jette namni si darbe tokko illee hin jiru namni ummatatti kalaa'uu didee dhagaa ummata sheeroobeen kuni itti caqasi wayita jarri deengadda nama 14 magaalaa roobee irraa namni abbaan uf hin jaju jedha oromoo yeroo mammaakku mee mana mammaaksuma oromootiin si deebiifna sheeroobee abbaan uf hin jaju Ahmad Shululle yaa tiisisa tiisisni bakkuma mara oolti yaa oyitee mataa oyitee caqasi wayita jarri deengadda nama 14 magaalaa roobee irraa kaatee shaashamannetti hoteela kireeffattee qarqaarsa masjidaatiif jettee hoteela kireeffatte siturraa kafalee hoteela san TikToker summartu feemasoonni summartu magaalaa roobeeti asiimaltu shaashamanneefit bashannanaaf deemammoo masjida ijaaruuf deeman yaa oyitee mataa oyitee yoo ati dhaabatin ani ganaa waa hedduu baasuuf deeman har'an tana nama meeqatu jira aalimni keen namni ammoo mudawwara takkan qayyaratin har'a ammootiin namni diinii ammootiin ilaal dagalfatee achi keessa ammootiin nigdii barbaad sigalaatam nama meeqatu jira aalimni magaalaa roobee keessa ammoo ka akka ammoo shaadam tafsiiraa ka akka sheek Gazaalii ka akka sheek Abdusalaam Taahir ka akka sheek Adam masgiida ammootiin Hamzaa imaama salaachisan ka akka ammootiin ilaal sheek Kamal Faraa'idaa nama meeqa jira har'a ammootiin ijoollee lafaa ganaa dhufaa jirtu ifaajee qabdi yoom ifaajee akka sahaabaa nabiititti ammootiin barri saalata ka qabatte ji'a lama karaa deemtii bara ammoo caamni ka isaanii ta'e booyin ka isaanii ta'e tarbi ka isaanii ta'e har'a ammoo ruuza madaabaraa biyyee jarri ammootiin ilaal asirratti baattee gadin buuftii duqeetii takka asirratti hin baattee gadin buuftii makiinarra bakka ammootiin eegana mana itti ijaara ifaajee qabdi lafa bitaafi makiinaa bitaafi yoom ifaajee abbootiinii keessatti kun ammootiin michootii makiinaa ammootiin yaabbattee deemtee bar beenzilli guutamaafi birriin ammoo kafalamaafi ifaajee yoom ifaajam ifaajee amma duraaniitu ifaajee abboo warri magaalaa roobee hedduutu jira yoo ammootiin hin dhaabatin ni dubbadha bar magaalaa roobee sirna qabdii bar aalima hedduu qabdii bar aalima koroshoo nyaatee ganda akiraa dabre jiraa bar ka diiniin qayyaratintu jiraa bar har'a diinii ammootiin nigdii gootanii ammootiin ooftan kan yoo dhaabdan hin dhaabdan wallaahi billaahi ani fi du'ee biyyi bilisoomuu wayya ani ruuya tana hajaan qabu diiniidhaaf machaa yoo ta'e illee bakka diiniin baddetti ani qalbiin beeku wallahi ijoolleen magaalaa roobeen dubbannee bar asliin har'a ganaa isinitti yaa'uuddi ganaa viidiyoo meeqa ammoo ol bahuudha yoo ammoo ati hin dhaabatin har'a ijoolleen magaalaa roobee ka biyya keessaa iyyuu hin dubbannee bar ganaadha ammootiin hin bar wayiif ammootiin hin dhaabattee bar kabajaa ammootiin hin aalimaatiif dhaabattee bar kabajaa iyyuutiif dhaabattee bar hedduu jiraa bar warri ammootiin ummata kana beeku biyya arabaa keessatti ka viidiyoo ijaanii akkana qopheessee taa'u ganaa osoo ammootiin kun gadi bahee fitnaa dhalchi taat yoo ati hin dhaabatin waan biraatu dhufa ammallee nuti ammootiin hin beeyneetiniin miliyeenan nu duubaan jira abboo qilleensarra dhiisii lafarrattu warra ammootiin itti nu dhiisaan hun jedhu dhaabii yoo dhaabde asumatti dubbiitan hagana isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu assalaamu warahmatullahi wabarakaatu sheeka keenna sheeka roobee jidduun isinis seenuu kiyyaaf dhiifama gaafii guyyaa kaleessaa ani ergaa dabarse wal qabatee sheeroobeen deebii inni deebise dhageeffattanii jirtan sagalee isaa guutuu jechuudha. Jalqaba irratti wanti sheeroobeen haasa'aa jiru guutuun dogoggora. Nuti waan sheetichi kun haasa'u maraayyuu ni beekna. Sheeroobeen ati dhugaa rabbiititti dogoggora guddaa keessa jirta. Diina rabbii dhiiftee biizinasa jalqabde natti fakkaata. Akka hubannoo kiyyaatitti. Jalqaba irratti ogguu kana siin jedhu
namni bakkee ulamaa atitti akka atin argamne si dhoorge tokkollee hin jiru. Tokko kana lammaffaa anatu beekaadha ebalurra anatu ebaluun caala jechi jedhu kuni tokkoffaa namni abbaan uf hin jaju jedha Oromoo yeroo mammaaku mee mana mammaaksuma Oromootiin si deebifna sheeroobee abbaan uf hin jaju namni biraasi haa jaju sheeroobeen ilmii qaba sheeroobeen cimaadha sheeroobeen ebaluun caalaa namni biraasi haa jaju uf jaju kanallee dhaabi tokko lammata ammoo waa mara keessa na darbanii jettee qissaa Nabi Yuusuf gootee akka obboleeyyan Nabi Yuusuf hin boollat darbitee Nabi Yuusuf boolla san keessaa bahee biyya Ijibti dhaqee biyya Ijibti keessatti nugusa ta'e sanitti atillee akka Nabi Yuusuf sanitti fakkeenyaaf gootee jechuudha. Qissaa Nabi Yuusuf hundaayyuu ni beeyna. Fiilmiidhaanis ilaallee turre. Quraanaanis nutti himamee ture. Garuu qabatamatti akkaataa itti Nabi Yuusufin obboleeyyan namni 11 boolla darbite ani si caalaa bareechee beeka jedhee yaadaayyuu sheeroobe. Qabatamatti jechuudha. Tokko kana dheedhiyan si deebisu dhageeffadhu. Na darbanii jette. Namni si darbe tokkollee hin jiru. Namni ummatatti kalaa'uu didee dhagaa ummata. Sheeroobeen kuni tuffiidhaaf magaalaa roobee keessatti sheeroobee jedhu yoo namni itti yoo garagalee nama laalu jaan. Nama tuffachuu irraa namni sin agartan kun. Namni inni wajjin dubbatu nama biyya alaa kana jiru biyya Arabaa keessa haa jiraatu Awurooppaa fi Ameerikaa haa jiraatu nama irraa mallaqa barbaadu qofa wajjin dubbata. Biyya keessatti osoo namni salaama itti jedheni salaama nama jalaan qabu. Shari'aa Rabbii kam keessatti hadiisa Rabbii kam keessatti baratte nama tuffachuu boonuu dubbataa jirta afaan keetiin. Tokko kana lammaffarratti ammoo namni beekumsaan na caalu hin jiru. Jarri sun beekumsaan na caaluu miti ruubii kiyyan ta'anii jette. Ammoo jara namni na balleessuu barbaadu namni boollaan na darbe deebisee jara hundaa caaluuf deemaa jette. Hin dandeessu. Jarri sun kaleessallee si caalan har'allee si caalan. Sababiin isaa akka ati miqqanyummaadhaan yookaan sharriin dhufte kanatti sharriin dhufne jarri kun. Ustaaz Sa'aad Aliyyii waggaa 5 guutuu uummata isaa tajaajilaa jira. Waggaa 5 guutuu masgiida ijaaraa jira. Waggaa 5 guutuu quraana biyyattii Oromiyaa sana Arsii gamaa gamanaa keessa deemee raabsaa jira. Waggaa 5 guutuu Ramadaanaan uummata miskiina galgalaa ganama faxarsiisaa jira. Parsantii 100% si caala. Ati waan ati dalaydu sitti masheeroobe. Tokkoffarratti hojiin kee biizinasa hojjechaa jirta. Beeksisa hojjechaa jirta. Manni makiinaa kana, manni matooraa kana, mana maarree ta'e ulama akami ka beeksisa hojjetu obboleessoo nigditti jirta barati. Afaan gabaabaa yoo si ibse ati naggaadee jedhamta. Sadarkaa amma jettu kanaan namoota kana xiqqeessuu miti naggaadee jedhamta. Sadarkaa biizinasaa keessa jirtaati. Biizinasa keessaa bahii imaana kee godhadhu hadiisa deebii bakka uummanni dhaabbadhu da'waa godhi. Ijoollee wajjin TikTok irra teettee biyya alaa kana nama takkaaf lama harkasii dha'u waan akka as ergaa maarree godhaa jetteeni ulamaa cabsuudhaaf deemta. Andeemumi namoon qissaa Nabi Yuusufiin uf madaalta. Nabi Yuusuf jechuun bar obboleeyyan maaliif akka isa hinaafan beeyta bar. Abbaan isaa waan isa jaalatuuf hinaaftee bar obboleeyyan beeyta. Sheeroobe hin beeytaami hadiisa Rabbii. Nabi Yuusufiin obboleeyyan hinaafanii boolla keessa kabuusaniif Nabi Yaaquub maaliif mucaa kana nu caala jaalataaf hinaamtee obboleeyyan darbitee bar. Si eenyu si hinaaf. Abbaan kee dhugama akkana si jaalata. Gosti kee dhugama akkana si jaalatti. Ardaan kee dhugama akka Nabi Yuusufiin Nabi Yaaquub jaalatu si jaalata. Tokkoffaa wayita waa dubbattu laalladhu dubbadhu. Ati sadarkaa kanatti wanni ati irra jirtu biizinasa. Sheeka beeksisa hojjetu ansi qofa argee. Sheeka mallaqa fudhatee bakka mara deemee beeksisa hojjetu si qofa argee. Sheeka magaalaa walakkatti namni tokko dhufee assalaamu alaikum jedhuun salaama nama jalaa hin qabne si arge. Kanaafuyyuu nuti kasiin jechaa jirru biizinasa kee hojjedhu. Garuu anatu ebaluun caalaa ulamaa ofiin jedhin kun salphina guddaadha. Sheekh Abdusalaamis ta'ee Sheekh Sa'aad Aliyyi ta'ee kama gaafa ati jaartii tee fuutu si wajjin dhaqanii kabajaa si godhanii niitii tee manatti si galchan sanii si bira dhaabbatanii jabummaa keetuu namni mul'ise jira. Namni mooralii sitti kennee hamilee si kennee akka ati mul'attee addunyaatti as baatu si godhee si bira dhaabbate gootota dachiin baalee qabdu Sheekh Abdusalaam da'waa. Ustaaz Sa'aad Aliyyi karra uummata keenya miskiina bakka jirutti faxarsiisaa jiru gaafa dheebotu gaafa beela'u gargaaru kanatu jaartii tee manatti si gale si faayee si bareechee jechu. Ati har'a sammara irraanfattee ani Nabi Yuusufiin ta'e boolla na darbuu deeman jetta. Dogoggora guddaa keessa jirta. Dunyaan tun nama kafarsiifti sheeroobe. Ati birriin biyya alaa irraa sitti ergantuni waa baay'ee si godhaa jirti. Dhaabbadhu obboleessoo. Kaleessa gaafa ati rakkina keessa turtee xiqqaa guddaan si duulesan tumsa si goonee turre. Ittin duulinaa badii maal qaba namni kun siin jennee durre. Akkaataa itti gama miidiyaatitti as baatellee shari'aa Rabbii keessaa si baasa yoo seenaa kaleessaa sitti kaase. Waan kaleessa keessaa dhufte natti kaase yoo jette
simiidha waan ta'eef sadarkaa atarra jittu kanaallee waan si ibsuu miti. Yani ebaluun caala jechuun tokkoffaa nooriidha hin jedhamu akkas. Kanaafi nuti kasirraa barbaadnu waan takkatti qofa si gaafanne. Nama hojjatutti gufuun ta'inii siin jechaa jiran. Nama hawaasa isaa tajaajilutti gufuun ta'inii siin jechaa jiran. Ebaluun caalaan beekumsa qaba, ebaluun caalaan ulamaa san nu siin jechaa hin jirru ati kophaa keetitti waan barbaadde jechuu dandeessa. Garuu ani ulamaa jettee ati waan feete haasofte hawaasni bal'aa yoo beekamtii siin kennin ulamaa ta'uu hin dandeettu, beekamtiis argachuu hin dandeessu. Kanaafuu ani ebaluun caalaa jechuun nooriidha. Tokko kana lammaffarratti namoota hawaasa tajaajilan kanatti gufuu ta'uudhaaf jarri kun hattoota. Sheekh Abdusalaam Daawwaa malee jedhe. Sheekh Abdusalaam illee jettee jirta bar. Sheekh Abdusalaam Daawwaa bakka hattuun teettuun taa'u obboleessoo beektaa. Sheekh Abdusalaam Daawwaa bakka gadheen teettuun taa'u. Sheekh Abdusalaam Daawwaa safara hattuun dhaabatu. Warri inni jiru wajjin jiru sun waan hattuun ta'iniif ummata isaa tajaajiluuf achi jira. Ati garuu ka galgala ganama bakka barbaadde dhaabattee bizinasa hojjettu, kararra dhaabattee bizinasa hojjettu. Kana keessatti uf ilaalle garuu waan godhaa jirturraa dhaabadhu dhiifama gaafadhu siin jenne. Walumaa galatti dubbiin jaarsummaan qabamuu bareechinee dhageenyee jirra hin beeyna. Dubbii tana rabbi jaarsummaan haa fixu. Saniin gara kaanitti namni sitti inaafee akka nabiyyuu si balleessuuf si qaqqabuuf dalagillee hin jiru. Ka bakka maratti maqaa kiyya haqanii maqaan kiyyan jiru nan affeeranii jettu kana situuyyuu namatti hin kaloofne obboleessoo. An nama 1000 roobee keessaa si fiduu hin danda'a amma kanatti. Nama salaama si gaafatee ati salaama jalaa qabuu didde. Ka bakka si waamanitti hin arganne ati mallaqaan alatti waan takkan hojjettu shee roobee sitti maan. Beeksisa warri hojjattuuf mallaqa si kennanii beeksisa hojjatta. Bakka da'waa rabbiititti illee bakka masgiida gargaarsaatitti illee laazim birriin si kafalamee dhufuu qabda. Eega nama rabbii taate ati ofii keetiin beeytee dhufuu qabda jechuudha. Kanaafi waan ati haasoftu kana muluuyyuu bareechinee beeyna. Kana caalaa yoo tarte akkaataa itti ati dhuftee miidiyaa kanatti as baatiif sitti himna. Wanta ati keessaa tarte sadarkaa ati har'a ebaluun caala jettu kanaa miti taraa duriyyee koomedii karaa irraa si caala kabajaa ufitti godhaa jechuudha. Wanta ati dhuftee sadarkaa kana ittiin geette waan ati ittiin beekamte hundaan beeyna waan ta'eef dhaabbadhuuf laali nama kee diqqeessuuf hin deemin nama hojjetu duran dhaabatin gufuu ittiin ta'inidha ergaan kennu. Saniin gara kaanitti namni rakkina biraas irraa qabullee hin jiru. Si galte kanaaf amma immoo kijiba biraa waan hin taane kijibaa jirta afaan ramadaanaati. Na ukkaamsanii na holanii yoo si waaman hin dhiyaatu birriin si kafalamuu qabaate wanni dhiyaachuudhaaf kanaaf dogoggora kana kanarraa dhaabbadhu siin jechaa jirra. Yoo dhaabachuu baatte rakkoon qabu waan ati jette san dullee jechuu numa dandeenya. Hawaasa kaleessa si jaalatu biratti garuu hin salphattaa jechuudha. Rabbiin akkuma si fuudhe akkuma ati jette san gassi deebisa. Hawaasni kaleessa kabajaa si kenne kabajaa san sirraa mulqaa jechuudha. Isii tanan irraanfatin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Culullee Omala Masiihima. Wasaahibul beeyti adraa maa fi beeytihi jedhan. Abbaa manaatu waan mana isaa keessa jiru irra beekaa jedhan. Sheekaa roobee ulamaa'ii tuqee jette. Ulamaa'iin kami ka ati baantu siin jenna dursa. Sheek Abdusalaam Kadiir malee jedhee yeroo awwaalaa tu'an. Namoonni achi keessa jiran Sheek Abdusalaam Kadiir malee walakkaa ulamaa'ii miti. Ruubii miti nuusii ulamaa'iin gayan. Qadrii namaatiin nama himuun barbaachisaa kun oorruu kenna. Anaa fi isaan akka ardiif samiitti addaan fagaanna ilmii keessatti. Maaliif jennaan namni qadrii ufii ittiin uf himuun barbaachisaa. Abdallaa ibn Mas'uud nama narra beeku osoo arge bu'iinsa quraanaa keessatti farda yaabbadhee itti dhaqa jedhe. Ani quraana nama keessa buute beeka bakka itti buute beekaa jedhe qadrii ufiitiin uf himuun barbaachisaa. Sheekh Abdusalaam Kadiir ijateen nama akka malee wal jaalannu nuti. Seeraan wal jaalannu. Nama yeroo mas'alaa kitaabaa natti dawwalanii ma'ee bahsii godhi itti ilaalinaan jedhan. Nama akkaan an jaaladhu irraayi. Namoonni isin achi keessatti argitan sun fuuldura kaayatanii wantee godhanii haasayan. Har'an tana dubbii rabbiin ol baasa. Maaliif ammootiniin bakka ulamaa'ii hedduutti hin argamne jechuu dandeettan. Qissaa nabiyyanaa Yuusuf yaadadhaa ka obboloo